ونين كوكول كلون حرس جالتا من بلسا بني تائس إيغتا جرونتين تولي يوم منا دفتا ونين كوكول كلون حرس جالتا من بلسا بني تائس إيغتا جرونتين تولي يوم منا دفتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك كيا هذا كيسمى تكا كلني تجرمتي أمس كيسمى أدا مجاوب برد تكسني كمان سني دفنة جرا إسي بنسيان والبرسيس جرا برا تقبلا إسي يوتيوب بندا ما جرتي ورا دعوتوني كيسنك وأنا سألنا لا تجرتي كلهم جو برد سني فيني سني جرا أكن جتي وسنا كانوا جنا دبتنا بتيك أبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة الروزة تبارك نجيا فيا قبل نجيا فيا قبل عبد القبلة عيد مبارك جنة مجرد عيد اللي ندبرها عيد أكيد بس أكيد بسنة عبد قبلنا أمان تنجا حالك مراكي بسنة عشان بيخروزة أنا مو عيد سنين جنة أنا مو عيد سلاد في سنين تو بربادة خلاص نتلين تولى دي كم سنين جا كأما تدخل ربنا كتير سنجا وابدين أبا كنوا أتوه لما نتكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جدا دعوتو تهنا نجا فيادا خلاص هاي جتي خلاص أمو وانقطع جتي هذا قبي أتا يجون قبي ما تبغى تكابني سني ديانة جرا قبي كنو كمال يجون فعليهم ملا كان جمشوس كابو كان تبغى سارس كابو هنجرا كارتيان ورا تساتو ورا كارا أبي كده مكانا كارا تساتو itu ari kama beitani bajirtani دكتور أبيوت كاسايا تيرسون الرتي كومنتي هدونا من رابر رسجر كان أبيو جالتني في كانين سبك سنجالتن تقومتي قرو كاني يعني يجود هو أجرون هاسه ورّيه مارجي تجتني برسني واجتني سنجتني أكا بربادة يوتيوب كيانو سبسكرايب ناقو تاني لفرا بلسو دندتري أني قرو هادس بورس أورم of دابدن جرا سبك يافكو كما نما لمي كيانيا تو بربادو نما لمي كيايا تو كفان جالت دمالي كان مليلك يوم اللي هنقبرو مليلك يوم اللي هدفرو هنقبرو يجودا نما هاجانو هندسة أجيس يوم ولا ساتني وان كيري سانتو بدو هادس تران نبورس ترانين إتو مفوف نمالي رتندبنو نتور أورم يجودا إن شاء الله أجعلو كنس ربين بيتي نوفالا فيسو جوار كنيا أبا سوا جويجون أكربين نوباسو أبدين كمنا كوسا وجين أمين أبدين بدان كمنا إن شاء الله ربين كرنا غران مان غرا غمچون ديكو غابو غمچو سيكاو سفام كيرا كورجرو هاتو غرو سنيفيمو هدا كلا سوان بران سين برانغ هي سنين جدا كسيتيكا غرا غمچو كيا تكتا ميتو يا دغم يعني غمبان فيسا ودي هجرا Mungkin saya aku maga isi buka kapten itu mau buka kapten tiga deh hujura gamaju income lu gamaju kayaknya nurai rura bika ajaru nurai deh ajaru juar mana ida kasih juruki namni mana ida kasih juruki gamaju kan nurai gamaju Allah hingga apa mata malib gamaju asal jawarin pak nyata ni duga ni sampai nulu ti ila amanya ne kufne ufanne dem namanya mo nyata ni duga sani be nulu bada sabnu jani Majiran jari bisa jiran jari dah majiran juar iman orang mau tidur tidak memilih muslim puisa orang itu pada tidur. Malah kalau sampai di Amerika saya ini akan ni yang saya ini nyatu sampai kita segala ini dua nawa ya jadi ini sabasat
uqamee saba isaatii fi damee saba isaatii ibsachaa jira jechuudha. Saba isaatii fi wanni silaa akka biyya uummata biyya birootti takki immoo Ameerikaa jiraate takki biyya biroo silaa jiraate har'a namni isa hidhuu sin jiru namni isa qabu sin jiru jechuudha. Garuu inni ilmaan Oromootiif yoo wareegamees ilmaan Oromootiif wanni haa ta'u jeeti ilmaan Oromootiif uqamee ilmaan Oromootiif dhukkubsatee mana hidhaa keessa jiraan isin hidhaa. Ilmaan Oromoo hundi keenyaa yoo Oromoo taatan jechuudha. Bikki isin Oromoo taatanitti hundi keessanuu nuti gammachuun keenya nurraa jirudha. Hanga Jawaar nu ba'ee biyyi bilisoomtee nagahee taatutti fadhii gammachuun keenya hin jiru jechuudha. Bar na koomentii fa'aa barreessanii homaa argan jedhanii beekte. Koomentii dhiisuun manni koomentii barreessuun kun uummata wanni keessatti ilaalame si galee uummata faayidaa hin qabne jechuudha. Maaliif ilmaan namaa maalirraa dubbataa nuti waan irraa dubbannuu fi waan beenu beene uummata zimbuloo akka irraa jiraatu koomentii jala waajaa kan if beeku miti warra if beeku miti warra kan caljee jiraatu Oromoo fi saba isaa maal akka ta'e warra hin beene warra saba hin qabsaa warra koomentii jala jalumaa ilaalanii jechuudha. Koomentii si arrabsanii si dhiisanii eenyu kaate akka taate si beekan maal akka taate si beekan si galee warra akkamitti abiyyi waa jedhanii yaadanii abiyyiin akkamitti waan jenne kana bineensa abiyyi moo taabiyyi laaffisa laalame taabiyyi laaffisa laala taabiyyi bar abiyyi dhumattee fi jirti maaliif jennaan abiyyiin inni hin jiraatu akka itti hin jiraanne isin agarsiisna akkaan taatu kamalee taatu Oromoo amma booda irraa aanu qabdi isinii galee irraa anti malee irraa gadi taatee namaaf saree taatee jiraachuun hafee jira namaaf saree taanee namaa gadi buluun hafee jira amma booda gabrummaan nurraa buutee jirti akkana jiraanna malee akkana nama jalatti hin jiraannu jechuudha akkana finyee qulqulluu hin jiraannu isaa wallaahi amma garuu Jawaar jechuun maqaa keessan kan addunyatti beeksifame agartanii isattu isin beeksise abiyyuu miti maqaa Oromummaa eentu beeksise kanneen isin Jawaar hin jibbitan nama Jawaar hin jibbu inshallah addunyaaf akhiratti akka jibbamu abdii hin qabna maaliif inni akka saba ofiitiif dhaabbatee saba ofiitiif dubbate malee waan wanni dubbate hin jiru kanaafuu warra isin waan akkana jettan kanaaf isinirraa wanni jenne malee waan biraatii miti rabbiin isin qajeelcha Oromoo taatanii rabbiin isin haa qajeelchu rabbiin ofii isin haa beeksisu garuu isin beeksisuu baannaan warra abiyyu jala deemu kana akka isin barbaaddan kanaafuu nuti waa'ee gosaa keessallee gallu walumaa galattuu nuti isin ta'uu baatte abbaan biyyaa akkam jettan achi ba'ee seenuu jira inshallah bakkuma isaan hidhanii mililikidhaan kan keessa baay'atanii masaraa mootummaa seenuu jira inshallah kanaafuu warroota koomentii argitan barreessaniif ninjaa roozaa yoo jettan viidiyoo isin dhageeffatina maal barbaadan isin Oromoon miliyoona meeqa boka subscribe kanaa godhu nama meeqan qaba boo Oromoo miliyoona meeqa Oromoon abiyyuun akkami waa jette tanii koomentii barreessitan walla koomaata nama meeqan qaba boo Oromoo tiya qulqulluu kana saba ofiitiif yaadu kanaaf isin ninjaa ariikaa mas gammachuu takka obboleessa kiyyaatti horatan Aikas yarra gammachuu qabdi gammachuu takka qabdu isin hojii aqootattu anuu himtumee gammachuu qabdaayee ay daawwattoota keenya akkuma duraan nagaa isin gaafadhee wallaahi amma obboleessi kiyya akkasitti boo'ee isiniitiif gadhiisee isinis na wajjin boottanii du'aayi naa gootan obboleessi kiyya sinaaf argameetiin jira galatoomaa warri koomentii jalatti illee naaf boottanii maal jettanii siif barbaanna naan jettanii hunda hedduu takka isin galatoofadhaa saba ofii jechuun dhiigoo keenya nuti olmaan Oromoo tokko foon keenya tokko diini keenya tokko lafeen keenya tokko jechuudha kanaaf obboleessa kiyyas argadheen jira hedduu tokko isin galatoofadhaa galatoomaa isiniin jaa kun akkasii argadhee jira gammachuun qaba garuu gammachuun kiyya xiqqoma malee guddaa miti maaliif osoo Jawaar mana hidhaa jiru osoo Hacaaluun dachi jala jiru gammachuun takka waan hin qabne haka Oromiyaan bilisoomtutti isiniin jenna kanaaf kuulan inni illee hadhuma dhageettee kan obboleessa kiyya argadhee kaabee waan isin jettu ilaalla. Ayiwaa obboleessi si argachuudhaaf hedduu gammadee jira hedduu gammachuu takkaan na dhageema obboleessi obboleessa si jechuudha ilmaan Oromoo dhiigaa fi lafee takkaa jechuudha waliif quuqamnaa waliif yoo Oromoo taane waliif waa'ee dhumuu dhageemaa jechuudha saniif ilmaan Oromoon hedduun gammadee fi jira gammachuu addaan na dhageemee jira akkuma nan gammadetti akkuma Roozaan gammadetti gammachuu isii waliin haa qooddannu hedduu gammannee jiraan wajjin gammachuu gaariin isiniin jaa hedduu akkaan gammadee jiru daawwattoota kiyyaatti sitti jira daawwattoonni immoo koomentii jalatti akka gammaddan akka Roozaan gammadee jirtu baga rabbis gammachiise obboleessa keetii wal argachuudhaaf obboleessa kee lubbuun jiraachuudhaaf jettanii waa'ee godhaafiin isiniin jaa ani sangaan du'aa isinii boona isin bira dhaabbannaa isiniif yaada keenya waan qabnu gammachuu fi gadda keenya keessatti isiniif ibsina akka yaada keenyaatti waan qabnu guutuu isin biraan keenyaa jechuudha maaliif isin bira dhaabbannee yaada keenya isiniif qooddan ni beektanii akka gammachuu
gammachuun keenya keessan akka ta'u akkasumas saa'ee gammachuun keenya gammachuu keessanii jechuudha waan qabnu isin biraan qooddan kana qabnaa daawwattoota keenya kanaa bittana jennee wanni waan hundi isinii nuuf akka gammachuu nu qabdan akka isin jaalannu waan isin jaalannu qooftaniitiin yuutuuba irra teessaniitiin mallaqaaf miti nuti mallaqa barbaanne erga Haacaaluun du'eetiin jaawwan keenya nu harkaa hidhame viidiyoo meeqan gadhiifatan sababa isaanii gaddarra waan jiruuf waan akka dubbachuu dadhabne haa ta'u garuu warri isin yaaddan fakkeenyaaf harka kuma meeqa keessa namni ilaalu namni waan kana hin fenne namuma kudhan fa'a wanni keessaa akka safaareen qabatee beeytanii kudhanii miti soddomii fi afurtamaa haa ta'u maaltu nuun galchinu namni nuun feene nu jaalatu ni jaalanna onnee balloo diida ballaa qabnaa kan nuun feene maasalaama maan ishtiiku hin barbaannu kanu barbaadu ni barbaanna kanu hin barbaanne faayidaa isaatiif gattaa isaa hin qabnuuf isinii galee kanu jaalatu ni jaalanna diida ballaa qabna nuti Oromoon Oromiyaa keessa ta'anii safa hin taane gartanii galtuu hunda baattee jechuu baattu kana nuti waan isin haasoftan kana irraa kaanu maalitti goonu nuti gaddi Oromoo gadda kenna gammachuun Oromoo gammachuu kenna garuu warra hin taane jiraa miti deema sariiruma darbanii asbaas barra akkuma taanette taate ta'uu baannaan baala horii taate ta'uu bira hundaati daataa isiniif hin qabnu kan nu jaalatu isin jaalannaa kan nu dabalaa nu qabu dabala isin qabna warri nu jaalatan isin jaalannaa jaati koomantii jala nu barreessa laayikii fi sabskiraayib sheer godhu hin dagatina warri nu jaalatan nu cinaa dhaabbatan jajjabeessa yaada gaarii qabdan yaada gaarii kana jaati nu barreessa ahamishii iddoo keenya kanas akkuma agartanitti akkuma reefu isin haaseetti fulaniitu birratti isin dhaytanii yaada isii ibsaa fi yaada isii waan isin qunnamte isin himeetiin jira saniifi isinis urjii jaartii maqaan isii inshaallah nu wajjin qabsooyte nu wajjin galmooyte nutu banattee nu wajjin qabsaa'uudhaaf tattaatee jirti akkasitti isiis akka salaamu alaikum akkamii urjii nagayaa jaanii warri fuula isii beektan salaama gamanumaan salaamtaa faayaa fi isiniin jaa inshaallah urjiin akkuma argitan kana inshaallah isinillee artistii Oromoo ta'uuf inshaallah abdiin qabna bakka jirrutti wal bira dhaabbannee wal jajjabeessinaa wal malee homaan qabnu yaa Oromoo waliin jibbinaa wal jabeessaa isiniin jaa yoo tokko guddate tokko maa guddata yoo tokko dhukkubsata summaa dhukkubsata yeroo qabeenyaa wal jaalanne yeroo dhabaa waliin jibbin yeroo fayyaa qabnu wal jaalanne yeroo fayyaa dhabne waliin jibbin baraata keenyallee nutummaan fayyifannu nutummaan ijuutti haa ofifannu yaa Oromoo tokko ta'a isiniin jaan tokkummaan keessan jabeessa hulaatiin nu sentu kana ofirraa cufaa isiniin jaa wal waanyuu ebalumaa akkas jedhee kaan akkas jedhee dhiisaa mee ofirraa halaas ofumarraa hoo dhiisaa isiniin jenna nuti haasawa hedduu jechuun isinitti baay'isuun barbaannu kanuma isin biraan genna inshaallah diraamaa adda addaa koomedii isin biraan ga'uuf qophaa'e maaliif firee gadda waan nu jiruuf godhisuu dhabne ammaatti inshaallah biratti gaddeeroo godhisuu isin biraan genna akka nagayaa jalala kabajaan nu hordoftanii laayikii sabskiraayibii nu bira dhaabbattan sabni biraa bara wal jajjabeessa keenyuma kana malee nuti numa wal ga'oofa malee namni sabni biraa hadha sabskiraayibii na godhatan hadha nama meeqaa sabskiraayibii walii godha wal jira dhaabbata hundaafuu nu jira dhahamtuun isin argin bakka jirtanitti isiniin jennaa kunoo inshaallah biqilootanallee banuuf abdiin qabna yuutuubii akkasitti waliin artistii ta'uuf deemti artistii teenya jabduudha isiin inshaallah abdii fi niyyaa isiitiif bikkeesii yaadde rabbii si yaa ga'u jaati namni hundi hawwii qabaa niyyaa qabaa abdii keenya muruu baannee bikka yoo jabaannee bikka niyyannee ni geenya abdii hin muruu dhibboote hin deemu inshaallah akkasitti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye.